Bara baay'ee hamaa fi baay'ee salphataa keessa jirra. Dargaggeessa asirratti argitan kun mucaa daa'ima waggaa 8 haati amanummaatiin bira geessee gara hojii ishee deemte gudeeddaa irraan gahuutiin akkasuma miidhaa garmalee irraan gahuutiin mucaa kana ajjeesee bakkeetti gate. Mucaan gaafa haati dhuftee maal taate mucaa kootiin jettu kuftee duutee ittiin jedhe. Baay'ee nama gaddisiisa. Ijjiin qaaneffannee ciimmaan nama laalti jedha Oromoon. Ani dhugaa dubbachuuf biyya keenya keessatti maaltu akka dhufuuf jiru maaltu akka deemaa jiru baay'ee tokko tilmaamuuf na rakkisa. Maaliif jennaan ajjeechaan daa'immanii kun yeroo baay'ee mul'ataa ture garuu namoonni wacneetuma dhiisnaa wanti buusne tokko hin jiru. Seerrillee nama ajjeesisaa ta'u nama kaamiyyuu murtoo wal fakkaataa mana sirreessaa akkasuma immoo turtii isaan mana sirreessaa sana keessa turan irraatiin kan hafe kan isaan gargar baasu adabni wanti biraa wanti dhaloonni kun itti of sodaatu boru wanta akka kanaan irra gaha jedheetu balleessaa garmalee kanarraati of qusatu hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana dargaggoonni baay'een daa'imman baay'een karaa adda addaatiin karaatti hafaa jiru kichuutti citaa jiru. Biyyoota garaagaraa keessatti namni nama ajjeese du'atutti faradama. Biyya keenya keessatti garuu nama ajjeesee mana hidhaatutti faradama. Mana hidhaa sana keessatti namni jiraatu hin nyaata hin dhuga. Garuu mana sirreessaa jechuun mana barnootaati yaa obboloota koo. Mana sirreessaa keessa gaafa ta'anii ogummaa garaagaraa baratu. Namni akkasumallee ji'ee baha miti. Lubbuun nama baddeessanii baddee warri sun gubaatti hafa garuu namni sun mana sirreessaa keessatti ni kunuunfama jechuudha. Kuni garuu ani afaan koo guuttadhee nama ajjeesetti duuti haa faradamu jechuun anaaf cubbuu guddaadha. Haa ta'u garuu seerri murtoo tokko fudhachuu qaba. Maaliif jennaan kaleessas gaafa daa'imman karaatti hafan, gaafa daa'imman ajjeefamanii bakkeetti gataman, gaafa daa'imman akka hin taanetti gudeedamanii iyyinee madhiisnaa mootummaanis mana sirreessaa yeroo galchee yeroon booda yookiin mirga wabiitiin namni sun hin ba'a jireenya mataasaa eegala jechuudha. Kanatu har'a biyya keenya keessatti akka kuni dagaagee akka wanti akka kanaa babal'atuuf carraa kenneef jedheetiin amana gama kootiin jechuudha. Kanaaf namoonni daa'imman qabdan namummaan akkasinitti dhagahamu dhugumaan cituun kichuu kana akkasinitti dhagahamu mucaa kanaaf sagalee ta'a. Haadhaaf abbaa mucaa kanaatirraa madaa isaanii qoorsuullee hin dandeenyu yoo ta'e garuu haqa mucaa kanaa baasuu qabna. Nama kanarratti murtoon tokko fudhatamuu qaba jedheetiin yaada. Maaliif jennaan bor dhala keenyarra maaltu akka gahu hin beeknu waan ta'eeti. Daa'imman nuti boru godhachuuf jirru bor guddisnee ittiin eenyu jechuuf jirrutti maaltu akka dhufuuf jiru hin beeknu. Numaan tana har'a numatti kana maaltu akka nutti dhufu hin beeknu. Obbolaa keenyatti maaltu akka dhufu hin beeknu waan ta'eef. Dur namni wal amanee daa'ima isaa ollaa biratti maatii biratti gatee gabaa bahatee iddoo hojii isaa deemee waan barbaade godhatee gala. Amma garuu wanti akka kanaa hafeera. Daa'ima ofii ollaatti kennuu jechuun daa'ima ofii maatiitti kennuu jechuun lubbuu daa'ima ofii baasanii gurguruu akka ta'etu natti mul'ataa jira. Maaliif jennaan wanti ta'aa jiru waanuma baay'ee tokko dubbachuuf illee arraba namaatitti illee yoo ta'udha jechuudha. Kanaaf waa'ee mucattii kanaa nagama kootiin natti dhagahameera. Namoonni biyyoota arabaa garaagaraa keessa jirtan daa'imman keessan maatii keessan biratti ollaa biratti fira aantee biratti gattanii warri dhuftan ijoollee keessan maal keessa akka oolan maal keessa akka bulan akkamitti akka jiraatan ijoollee keessan hordofaa. Isiniif hin danda'ame yoo ta'e garuu iddoo jirtanitti ijoollee keessan eenyu to'annoo guddaa taasisaa fi biyya galuu warri dandeessan jireenyi biyya namaa isinitti haafu lubbuurra hin caalu galaati ijoollee keessan wajjin rakkadhaatii ijoollee keessan guddifadhaa ijoollee keessan wajjin hin jiraadhaa. Namoonni immoo haala mijataa keessa jirtan ijoollee keessan dandeessan of biratti illee fuula. Maaliif jennaan ijoolleen kennaa waaqayyo biyya lafaa kanarratti kennaa guddaa maaliin yoo jettan dhala ofiiti jechuudha. Dhalli ofii immoo wanta bor iddoo guddaattiin nan gahadha jettee abdii guddaarra kaawwattee ijarra kaawwattu akkasittiin haala xuraatii fi haala cigaasisaa keessatti kuftee arguun baay'ee tokko aamilee namaa miidha. Nama gaabbisiisa namatti dhagahama waan ta'eef jechuudha. Akkasuma biyya keessa kan jirtan ijoollee keessan ollaatti namoota itti gattanii hojiidhaaf barnootaaf wanta adda addaatiif warreen sochootan ijoollee keessaniif ordoffii cimaa taasisaa fi kanarraa kan hafe namni nama of eegees hin danda'u waaqayyoonni dhala isiniif kenne isiniin haa eegu. Ganamaaf galgala ijoollee keessaniif maatii keessaniif waaqayyoon kadhadhaa.
waaqayyo yeroo hundumaa qajeeladha. Firdiin isaas sirriidha. Dhugaan irra namoota jalaa jallatu waaqayyo immoo guyyaa tokko walitti kuusee ni baasa waan ta'eef gatii dhiiga mucaa kanaas ni kaffalchiisa. Dhiigni mucaa kanaa namichi kun mucaa kana ajjeesee gaafa namni gaafatu kuftee duute jedha. Hamma isaatti nama duraa dhoske garuu waaqayyo duraan dhoksuu hin danda'u. Maaliif jennaan dhiigni sagalee ittiin waaqayyo abbaasaa isa uume isa wajjiniitiin walii galuu qaba waan ta'eef dhiigni mucaa kana iddootti dhangala'e sanaatiin waaqayyo ittiin iyyata waan ta'eef waaqayyo immoo akka keenya hin ariifatu guyyaa isaatti firdii qajeelaa waan kennuutiif jechuudha. Kanaatiif iyyuu ijoollee keessaniif maatii keessaniif biyya keessaniif waaqayyoon kadhadhaa isiniin jechuu jaalladha. Waaqayyo nama hamaa nama seexanni jireenyaaf sammuu isaa dhuunfattee jirturraa isin haa eegu. Mandara naannoo isin jirtanirraa jechuun jaalladha. Kanarraa kan hafe waaqayyoon gaditti garuu ijoollee keessaniif of eeggannoo godhaa. Mandara deemtan naannoo deemtanitti ijoollee keessaniin of eeggannoo guddaa godhaaf isiniin jira. Yoo isintu viidiyoo kana sheer godhaa.